Dhageessanii? Dhageessanii? Baay'ee galatoomaa yoo dhageessan waanuma tokko abdeessin godhuu barbaadeeti odeeffannoo warra damarraa dhufe tokko dhimma siiriyaasii nageenya biyyoota irratti illee fuulduree uummattoota biyya saniitiif illee hedduu murteessaa waan ta'eef doongoora seena qabeessi hojjetamuudhaaf waan deemuuf kanarratti of eeggannoo uummannis warri biyya bulchus badii waggoota 8 dabre kana himaa turrerraa doongoora guddaan hojjenne ibsuuf hin dhiyaadhe. Kaleessarraa kaasee Adaamatti walga'iin koree jiddu galeessaa bal'inaa dhoksaadhaan godhamaa jira. Walga'ii irratti maaltu mari'atame maaltu akka ajandaatti dhiyaatee garamitti deemamaa jira ka jedhu dubbachuudhaaf hin dhufe. Dhimmi kun dhimma nageenya biyyaa dhimma akeeka uummata keenyaa kan hanga har'aa irratti qabsoon godhame kan gara fuulduraatti irratti illee dhiibbaa waan qabaatuuf sadarkaa odeeffannootti xiinxala gara fuulduraatti dhufa irratti sadarkaa odeeffannootti gurra akka qabataniif waan dhiyeessuun barbaade jechuudha. Ajandaalee murteessotan waan baay'ee irratti mariin isaanii paartiin bilisiginnaa ajandaa maal qabatee kan dhiyaate kan jiru irratti akka propoozaalaatti yaada dhiyeessan jechuudha. Dhimmoota gurguddoo afran hedduu murteessoo dhiyaatan 3-4 isin dhiyeessuun barbaada. Kadura dhimma federaalizimii irratti proposaalli yaadni dhiyaate federalizimiin amma jiru kan saba sablammoota irratti hundaa'e kun akka jijjiiramu kan jedhudha. Bakka isaa caaseeffama walitti dhiyeenya lafaa fi hidhata dinagdee irratti hundaa'een bakka bu'amu kan jedhu akka yaadatti dhiyaatee hedduu wal falmisiisaa ta'ee itti deemamaa jira jechuudha. Kiliir akka ta'uuf federalizimiin amma jiru kun akka hafuu fi ka caaseeffama haaraadhaan ka akkaataa walitti hidhiinsa dinagdee walitti dhiyeenya lafaatiin akka ta'u yaadni dhiyaatee jira. Kunis wal falmisiisaa jira. Hedduu kan ajaa'ibe san keessa yaada kana duras dhagayaa turre. Hedduu immoo kan ajaa'ibe maali? Not only federalizimicha jijjiiruu qofa osoo hin taane haalli ittiin jijjiiramu immoo akka duraarraa akka jijjiiramu. Dur fakkeenyaaf naannoon tokko uummattoonni naannoo tokko keessa zoonis haa ta'uu naannoo uummachuu akka barbaadan taate referendamiidhaan marii uummataa godhamee referendamiidha. Bu'aan referendamii sanii referendamii dura mana maree federeeshiniitiif dhiyaatee achi booda referendamiin godhamee achi booda paarlamaadhaan mirkanaa'aa ture. Amma sun hafee kallattiidhaan yaadichi paarlamaadhaaf dhiyaate loor haawusiif dhiyaate loor haawusiin eega irratti mari'ate booda pirezidentiin mallatteessa. Pirezidenshalizimii illee dhufna garamitti akka deemaa jiran. Very simple. Hirmaannaa uummattootaatiin alatti marii fi marabbaa uummattootaatiin alatti paarlaamaa qofaaf dhiyaate paarlaamaan majooritiidhaan yoo mirkaneesse godinni tokko naannoo tokko irraa fottoqee kan biraatti makamuu danda'a. Godinni tokko ofii naannoo ta'uu danda'a. Jijjiiruu danda'a jechuudha. Jechuun maali? Naannoleen amma jiran kana diiguudhaaf sirni aangoo irra jiru even gara referendamiitti dur hin beeytanii naannoleen uumamuudhaaf jijjiiramuudhaaf referendamii godhamuu qaba. Waliigalteen naannolee biraallee jiraachuu danda'u qaba. Amma sanaan biseen simply paarlaamaan ni mirkaneessa, pirezidantiin mallatteessa, boom naannoo biraa taataa jechuudha. Kun irratti hojjetaa turan akkuma beektan jidduu torban kan waan biraa qaba'e kan actually odoon irratti haasaa jiru yaadaa jiru kan haaraatti bahee jira. Jechuun waan haaraan na dhufe osoo kan dura ilaalaa jiru. Dokumentii tokko booda isiniif maxxansa dokumentii naannoo Oromiyaa reorganize gochuudhaaf haaraatti caasessuudhaaf itti yaadamee ittiin hojjetamaa jiru jira. Dokumentiin kun Oromiyaa gola jahatti qooda. Godinoota waan jedhan san diigee gola jahatti qooda. Gola Baha Oromiyaa, gola kibba Baha Oromiyaa, gola Lixa Oromiyaa maal jedhanii godinoota
akkasitti qooduudhaaf godina bakka buusa hambisanii aanaa fi golaa fi naannoo ka ta'u ka jiru dhiyeessanii jiran jechuudha. Wanni kun akeekni isaa gara fuulduraa wanni amma gola jedhamu kun naannoo akka ta'uuf yaadameeti jechuudha. Naannoof danda'e akka ta'uuf yaadameet qophaa'eeti kan deemamaa jiru jechuudha. Akkuma dokumentii kana argadheen barreeffamaan warra aangoorra jiruuf waan kana itti yaadadha. Wantoota gaggaarii keessa jira dokumentii san keessa. Garuu akkaataan itti deemtan kuni rakkoolee jiran kan hammeessu ta'uu danda'a. Kayyoo dhiyeesseen ture gara fuulduraa bal'inaa irratti mari'annaa jechuudha. Waan haaraa miti wanni har'a sadarkaa federaalaatti fidan waan naannootti sadarkaa naannootti already haala mijeessaa jiran jechuudha. Dhimmi ijoon biraa irratti akka yaadatti bilchinnaan dhiyeesse dhimma magaalota lamaati. Dhimma magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa. Magaaloon lamaan kun naannoo mataa ofii danda'an ta'anii miseensa federeeshinii akka ta'an. Akkuma beektan yeroo ammaatti Finfinneen guutuutti naannoo miti. Akka teessoo federaalaattis akka magaalaa muummee Oromiyaattis keewwanni 49 kun kan yeroo dheeraa irraa haasofna akkuma jira jechuudha. Amma garuu of dandeessee akkuma Oromiyaatitti akkuma naannoo Harariititti jechuudha. Naannoo akka taatu Dirree Dhawaanis akkasumatti naannoo of danda'e taatee miseensa federeeshinichaa akka taatu yaada dhiyeessee jira jechuudha bilchinnaan. Dhimmi biraa fi dhimma hedduu murteessaa dhimma lafaati. Dhimma lafaa irratti bara 1974 irraa kaasee qabsoo guddaa uummattoonni Oromoon godhaniin lafti kan uummataa fi kan mootummaati kan jedhudha. Waanuma kanatu bara 91 heera mootummaa amma jiruunis ragga'ee hagammaa ittiin deemamaa jira. Sun sababa mataa isaa qabu wanni sun jedhameef. Amma sun hafee lafti piraayivetaayizii akka ta'u yookiin immoo lafti kan dhuunfaa akka ta'u yaadni dhiyaatee jira jechuudha. Yaadni kan dhuunfaa akka ta'u dhiyaatee jira. Lafti bitamuuf gurguramuu akka danda'u. Kun hoo qonnaan bulaadha maal jechuudha. Gaafilee tokko tokko nuti kaasee jira. Seerri kun seerri lafti kan uummataatiif kan mootummaati jedhu kun dhiyoo kana haasaa turre waggaa qabsaan gameessi Oromoo Zagayyaas fa'u gaafa gara fuula Rabbii deeman guma achi isaanii irraa dubbachaa turre. Is it coincident jaarsi jala gahee jaarsi kun abbaa heera kanaati. Waan kanarratti ejjennoo isaa waan jijjiire natti fakkaatu gaafa gara fuula Rabbii deemutti. Is it coincident miseensa marii biyyoolessaatis. What happened? What's happening? Maaltu ta'aa jira kan jedhus hamii fi yoonni adda addaa deddeemaa ture gurra hin kennine fi har'a garuu wanna kana kan shakku na godhee jira jechuudha. Kan biraa akka wanni sadaffaa akka proposaalatti dhiyaate waa'ee sirna bulchiinsaati. Sirna bulchiinsaa yeroo ammaa sirna paarlamentariiti kan Itoophiyaan hordofaa jirtu. Namoonni miseensa paarlamaa filatu miseensa paarlamaa piraayim ministeer takka xiqilaa ministeera filataa muummicha ministeeraa filataa jechuudha. Kuni gara semi pirezidenshalisti akka jijjiiramu jechuun fuul pirezidenshal kan jennu kan uummanni mataan quba kennee sirna pirezidantii ittiin filu akka biyya Ameerikaatti ta'u jechuudha. Kanaafi ka paarlamentii jidduu immoo semi pirezidenshalizim kan jedhamu jechuunis ka miseensonni paarlamaa uummanni miseensa paarlamaa filatee miseensonni paarlamaa immoo pirezidantii ittiin filan semi pirezidenshalizim kan jennuun sirna akkasiiti kan propose godhan tokko kanaa jechuudha kan dhufaa jiru. So wantoota afran kanarratti kan deemame federalizimii jijjiiruu hiree magaalota lamaanii jijjiiruu dhimma lafaatii fi dhimma pirezidenshalizimii irratti kan mari'atame mariin walgahii dhugaa yaamu ajandaan itti himamne walgahii koree jiddu galeessaa waan bara dhufuu mari'achuudhaaf kan yaamamanii erga achi ga'an booda dhimmi kun kan itti dhiyaate wal falmisiisaa ta'ee deemaa kan jiru kaleessa eegalee har'a mari'atanii jiru borullee itti fufaa kan jedhudha. Gareen adda baay'aniit kan mari'achaa turanii dhimma pirezidenshalizimii irratti almost walii galamee jira. Dhimma magaalota lamaan irratti falmiin jira yaadni akkuma jirutti jira. Dhimma federalizimii irratti fi dhimma magaalota irratti falmaa cimaatu deemaa jira. Dhimma lafaa irrattis falmaan godhamaa jira jechuudha. Gara itti baati kan jedhu namuu waanuma tilmaamuu dandeessan na fakkaata. Maaliif wanni kun yeroo ammaatti ta'e maaliif kun godhame tokko hawwiyaa biyya yeroo dheeraati. Kana dho'iseen beeku yeroo dheeraarraa sirna federalizimii kana jijjiiruu sirna lafaa jijjiiruu warri gaaddisa hoggansa Oromoo keessa waliin turre waan kana yaada tokko dhiyeessee ture fakkeenya waa'ee lafaa irratti akka mari'annus yaada dhiyeessaa ture. So waan haaraa miti waanuma lafa jala bilchaataa dhufteedha. Garuu ammatti wanni kun ajandaa ta'ee haalli amma Itoophiyaa keessa jiru jijjiirama gurguddaa akkana fiduudhaaf kennataa miti. Garuu maaliif amma godhame kan jedhu akeeka adda addaatu jira. Tokko walitti bu'iinsi dalgaa horizontal conflict uummattoota jidduutti akka hammaatuuf. Uummattoonni yeroo ammaatti haala qaala'insa jireenyaatiin haala rakkoolee adda addaatirraa kan ka'e fuula isaanii gara mootummaatti deebisanii waan jiraniif uummattoonni ajandaa kana qabatanii akka walitti bu'aniif yaadameeti kan godhamaa jiru. Keessattuu immoo naannoo Amaaraatti irratti lolli jiru hedduu mootummaan hedduu laaffataa deemaa jira. Kanaaf yoo dhimmoota
siyaasa amaaraa hawwachuu danda'an sirni federaalizimii diiguu finfinnee maal kan yoo kan goonu taate qalbii uummata naannoo amaaraa akka gara faannoo deeme kana ofitti deeffanna yaada jedhuun kan deemamaa jiru jechuudha. Akkasumas amaaraa fi oromoo jidduutti walitti bu'iinsa hammeessuudhaaf teenshinii fi konflikt hammeessuudhaaf wanni tibba kan wallaggatti ta'aa jiru. Fakkeenyaa fi giddaa ayyaanaa amuruu kana gara almost walqaayita amaaraa fi oromoo jidduutti jijjiiruudhaaf itti hojjetamaa jira. Somaalee fi oromoo har'a naannoo mi'eessootti walitti bu'iinsa ture, torban darbeessa akkasitti ture, konfliktii kana cimsuu barbaadu. Dhimma dirree dhawaa akka fidaniif Somaalee fi oromoo walitti naquudhaaf dhimma finfinnee dhimma kaan kaamaraatiin walitti naquudhaaf kan fidan jechuudha. Even walgeessan keessatti illee wanni qoqqoodamni kun ifatti manifest godhee mul'atee jira jechuudha. Kabiraa Oromoon laaffisuu irratti kan hojjetame waggaa 8 dabre kana amma daran laaffisuu structurally laaffisuu barbaadan. Hanga irraa waggoota 8 dabre ajjeesuudhaan maal godhuudhaan walitti buusuudhaan gandaaf qabaleedhaan walirra ijaaruudhaan kan deemamaa ture. Amma garuu structurally laaffisuu yaada jiru qabatanii kan deemaa jiranii. Pay attention to fakkeenyaa fi waggoota 8 dabre kana uummata wallaggaa irratti deliberately wanni godhamaa ture maali kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Akka isaan Oromummaa maqaa mootummaan Oromootu akkasuma hojjese yani Oromoo irraa akka isaan qollifatan wanni godhamaa ture. Dhiyeenya kana Arsii keessatti amantiidhaan wal qabatee wanni godhamaa jiru. Gaafa Haacaaluu ajjeefamee nu hidhamne uummata Tuulamaa Baalee fi Arsii Harargee keessa jiru irratti wanni godhamaa jiru. Baay'ee waggaa laaltu kaarraa kanaaf haalli mijataa akka jiru agarsiisa jechuudha. Dhaamsi ani jara waan kana godhaa jiruuf dhaamuu barbaadu ibiddaan taphachaa jirtanii. Haalli kun walitti bu'iinsa biyya sanii daran kan hammeessudha. Dhimma Tigraay wajjin kan himaa jiran Tigraay sirna federaalizimii Tigraay irraa buqqaasu hoggaa fudhatan imaajin gochuun baay'ee ulfaataadha haala qabatamaa jiru. Dhimma Tigraay wajjin jirus kan hammeessudha. Oromiyaa keessatti haala jiru kan hammeessudha. Inni dogongoran malee yeroo ammatti humnoonni siyaasaa Amaaraatis naannoon Amaaraa akka diigamu barbaadan. Kanaaf walitti bu'iinsa dalgaatis walitti bu'iinsa garaan jiru. Humna mootummaas kan laaffisudha. Yeroo ammatti humni nageenyaa mootummaa akka malee laafee jira. Inni agartanii Oromiyaa keessatti, Amaara keessatti ijoolleen isaan waraanti guuraa jiran tun 100 guyyaa irraa boojamti, guyyaa irraa 100 dhumaa jirti jechuudha. Waxxaramee jira. Likki malee dhifamee jira sirni waraanaa biyya sanii. Kanaaf humna nageenyaa biyyattii irratti illee ba'aa biraa dabaluudha. Kanaaf hamma danda'ametti wanti kun dhaabbachuudha qaba. Jijjiiramni sadarkaa kanatti godhamu jijjiiramni akkana mariif marabbaa konsensus sadarkaa biyyoolessaatti barbaachisudha. Yeroo ammaatitti mariin biyyoolessaa jedhamus marii kijibaa kan uummattoota biyya sanii hirmaachisaa hin jirredha. Kuni deemee bilxiginnaayyuu adda dhoosa. Duuba deemaa yaadadhaa waan waywachaa ture waggaa 7-8 dura. Ihaadeg hin diiginaadha. Ihaadeg yoo diigdan takkittiin TPLF fi mootummaa yookiin Tigraay fi mootummaa federaalaa qabdu adda citti waraanatti seenee jechaa turre. Dhaga'uu didaniit Ihaadeg diigan waraansaa gammaa keessan baane keessa seenee jechuudha. Har'a immoo tarkaanfii kana fudhachuu kan deeman taate guyyaa tokko qabu yoo kan itti deeman taate balaa guddaatu biyya sanitti dhiyaachuudhaaf deemuuf ta'a. Kana dhaamsa dabarsuun barbaade isaanuma keessaa isaanumatu dhaamsi kun dhufuu akka qabu namoonni achi keessaa yaaddoo qaban warri qalbii qaban ofii dubbachuu waan hin dandeenyeef akka wanni kun dhiyaatu na gaafatanii anis waan inni itti amaneef dhiyeessaa jira. Guyyoota itti aanan kana keessatti tarkaanfii isaan fudhatanis yoo isaan badirraa sirraa'een kan laallu ta'a. Yoo isaan isa deeman taate tarkaanfii akkamitiin dura bu'ama kan jedhu irratti marii kan goonu ta'a. Wantoonni kun keessattuu